nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV baga gara chaanaalii kana deebitanii nagaadhaan dhuftanii warroonni haarawaa taatanis baga gara chaanaalii kana dhuftanii chaanaalii kana irratti barumsa afaan oromoo afaan ingiliiffatiin akkasumas afaan ingiliiffaa afaan oromootiin ni argattan jechuudha. Warroonni afaan ingiliiffaa barachuu barbaadanis ni barattu akkasumas warroonni afaan oromoo baruu barbaadanis ni barattan. Warroonni afaan amaariffaa baruu barbaadanis akkasuma ni jira ni barattu jechuudha. Kanaafuu warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Har'a maalan isiniif qabadhee dhiyaadhe warra afaan oromoo baruu barbaadaniif gaaliiwwan 4 isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Kanaafuu na waliin turuun hin irraanfatinaa. Gaaliiwwan kun sirriitti isin fayyadan jechuudha. Gaayuu kan phrase jedhama afaan ingiliiffatiin phrase 4 isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Kanaafuu baay'ee isin fayyadan waan ta'eef dhaggeeffadhaa jechuudha. Tokkoffaa eeguu jechuun to wait eeguu to wait. Fakkeenyaan yoo laalle nu gala waan ta'eef fakkeenyaan laallaa wantoota amma asirratti dhiyeessinu gaaleewwan kanneen hundaa fakkeenya isaaniitiin laalla jechuudha. Yeroo hammamiif si eeguun qaba. Yeroo hammamiif si eeguun qaba. Yeroo hammamiif si eeguun qaba. How long do I have to wait? How long do I have to wait? Fakkeenya lammaffaa please wait me a moment jechuu barbaadan maaloo please yeroo muraasa na eegi. Wait me a moment yeroo muraasa na eegi. Wait me a moment. Kanaafuu eeguu jechuun to wait. Eeguu. Wait me yoo jettan jechuu na eegi yoo jechuu barbaadan fakkeenyaaf yeroo biraa immoo na eegi yoo jechuu barbaadan maal jechuu dandeessan jechuudha. Wait me jechuus ni dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo kana ni beektu dheetan yaada warri hin beekneef isin fayyada. Deemuu jechuun deemuu to go. Fakkeenyaaf gara hospitaalaa deemuun qaba. Gara hospitaalaa deemuun qaba. Gara hospitaalaa deemuun qaba. I have to go to the hospital. I have to go to the hospital. Gara hospitaalaa deemuun qaba. Inni sadaffaan nyaachuu to eat nyaachuu qabdu. Fakkeenya yoo ilaalle nyaachuu qabdu. You need to eat jiraachuuf jechuudha. Namni kamiyyuu jiraachuuf nyaachuu qaba. Nyaachuu qabdu jedha. Inni itti aanu ammoo dhuguu. Nyaachuu yoo jenne deebinee dhuguu jechuun keenyaan oollu jechuudha. Amma asirratti warroonni afaan ingiliiffa afaan oromoo kana hanga ta'e hubattan yeroonaan afaan oromoo haasa'u kana immoo sirriitti dandeettii dhaggeeffachuu keessanitis guddisaa deemtan jechuudha. Yeroonaan afaan oromootiin haasa'u dandeettii afaan oromoo dhaga'uu keessanii guddisachaa deemtan jechuudha. Maaliif yeroo an afaan oromootiin haasa'u sammuun keessan afaan oromoo kana hubachuuf
sirritti waan yaaluuf kanaafu hubachuuf ni yaaltan jechuudha, ni barattu jechuudha. Ashi amma kan dhumaa kana maal jenne to drink dhuguu, to drink dhuguu. What you want to drink, what you want to drink. Maal dhuguu barbaadda, maal dhuguu barbaadda, maal dhuguu barbaadda. What you want to drink, what you want to drink. Bishaan dhuguu qabda, bishaan dhuguu qabda. You should drink water. Bishaan dhuguu qabda. You should drink water. Bishaan dhuguu qabda. Kan jedhu jechuudha. Afran matana qabadhaai warri beektanis akkasumas namoonni biraatiifis yoo inni fayyadamettanii yaadan share gochuuf hin irraanfatina jechuudha. Maal baranne amma eeguu kan jedhu to wait, akkasumas deemuu to go, nyaachuu to eat, dhuguu to drink kan jedhan kanneen barannee jirra jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Kan itti aanu irrattillee akkanumatti baranna. Video akkasiin hojjetamus yoo barbaadan ta'e naaf barreessuu hin irraanfatina jechuudha. Video hedduu hojjetamanii jiranii video baay'ee nama fayyadan chaanaalii kan irratti. Kanaafuu seentanii ilaaluu keessan hin irraanfatina. Warri haarawaa taatan subscribe gochuun hin irraanfatamu. Video keenya immoo yoo jaalattan like godhaa. Channel Telegram keenya illee description jala jira. Kanaafuu join gochuun hin irraanfatina. Ammaaf bakkuma artanitti nagaata baay'ee siin jaaladha. Bye.